Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota YouTube channelii sabboontu wallaggalidha. Jirra jirtu bakka jirtanitti nageenya rabbii sifaanaa jiraatu. Guyyaarra piraankiidhaan isinii deebi'ee dhufee jira. Warroonni maatinaaf hin taane maatinaaf ta'a subscribe godha, like godha, share godha isiniin jechuu barbaada. Har'a dubbii jabduun qabadhee dhufee yoonaa piraankofte nan piraankeessa jechuudha. Kadijjaatu bidha girrigirii nattumaa jirti ijoolleen na hirmaachuu didee maarreedha naan jette girrigirii nattumaa turte achi waasaappiidhaan sagalee xonkolanyaa tokkotti qabeen dhufee amma na piraankoftu moo na piraankoftu na faana bu'aa dubbiin itti kaasaa jechuudha dubbiin itti galagalchaa har'a dhokkee sirraa kaasuu deema kadijja. Maayikii qabeen jira mee waanuma isheen jettu walumaan ilaalla. Waasaappiidhaan garuu sagalee itti qabee dhaggeeffanne dubbitti kaasee dhufe beekaa piraankeessuuf. Indiddee kaasu kaasee ani girrigirriin fedhuun jedhaan na lolaa jirti. Isheen dhuguma garuu aartee haasa'aa jirti. Ani immoo ittuun itti aarsa deemee dhiqeetu kadhaa mitiire dubbii akkasii ka'a. Shukkaaraan dhibbaan gashinarraa. Itti barreessa kaase kaadheeni wallaahi waan dhukkeerraan kaase. Ijoolleen na hirmaachuu didee maayitti immoo diddee mana tokkotti akkasitti balaan itti buusaa turte dhaggeeffachaa sagalee koo. Mana kee bichaadha moo dheen? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ejira. Maalifi sa'aatii kanarraa kaafate yaani afaaniin dubbadhee osoo hin taane iskiriinshuutii kaasessi sababiin isaa mana boqonnaatii yoo jiraatan hirribni nama dhufaa sa'a afaanii nama dabarsa. Dabarsee dhufee jira dhiifama jedha yookaan viidiyoo immoo booda ni taphachiisa. Maafuu hir'isanii hirmaachaa jiru. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadda akkam fayyaa keetti nagumaa jirtaan nagaa godha galata rabbii bakka jiraatte. Nama meeqa seermaate nama 20 meeqa 25 28 miti akkas gidduutti maal kan kee bichaadha ree kadoo kan kee bichaadha moo kadoon gammachuu qabdi jedhaniitu fi ganni dhufanii si hirmaachuu dhiisan moo meeqa maal yaaddeeti mee maal yaaddeeti ani dubbiin fedhu dubbiin irra barbaaduutti Sagalee waraabaa jirti silkiin irraa kaasuu diddee. Hui! Kaaftu qoy sagalichaan na ergaa gata wallaahi. Dirqama himoodhaan dawwalee piraankeessuu qaba malee sagalee waraabuun qabu iyyuu. Kan eegata. Halo? Halo? Halo. Nagaamoo? Halo. Halo nagaamoo? Nagam. Akkam? Akkam nagama sabbantu sagalee si qabaa ture sirra. Maani na aarsitee naani iyyuu dhufeen sagalee qabuun jaalladhu maal jechuu barbaaddeeti? Maal jechuu barbaaddeeti? Si gaafadhe kana jechuun dubbii barbaadudha. Dubbii barbaadaa jirta maali ammaal gochuun danda'a ree fedha isaanii si hirmaatu malee dirqiidhaan dhufee si hirmaachisa moo sa'aatii sirraa kaasee sirraa kaasuu baatee ani ammaal si gashee eenyuudhaan jettaati monii ta'anii kaanii gaafa jettu. Maaraffuu qaba ijoollee yoo sa'aatii kaasee ijoollee dhuftee hirmaataan jirtu ijoollee sa'aatii eega kaafate yoo hirmaatanii maaraffuu qaba sa'aatii warra kaasee. Sila maalin siin jedhe sa'aatii sirraa kaasaa jira taanaani amma boriitti ilaalee ijoollee guyyaa tokko sii kadhannaa siin jedhee sa'aatii 2-3 isayyuu irra turuu hin dandeessu siin hin jenne amma immoo taraa keessii dhufan qaba malee akka sa'aatii sirraa kaase ijoolleen maalitti beetti? La'ani sa'aatiin irraa kaafatee sa'aatii waan irraa kaafatee fi ijoolleen akka onna jettuu jedhee afaaniin dubbachuu osoo hin taane wanni ani bilbil wanni iskiriinshuutii godhee kaasee fi akka beektuuf jechuu yaani afaan yoo dubbatanii soba fakkaata sa'aatii akka kaafate beektee hafe ijoollee na jalatti amma sa'aatii tokko tanaayyuu osoo jalaa hin bahin osoo naaf sirriitti hirmaatanii bakka naa buusuu danda'a.
Aha, ammati anaanitu itti Sigalee anaanitu na komachaa jirta kaasitu itti muu didee situ ijoollee na harmaachisuu didee iskiriinshooti godhee sitti ergadheera ati monii taateetta ati nu caalteetta kanaafitu nu guddisuu didee jetteeti kakanitti na lolaa jirtuuf. miti. Dubbii yoo namni himu faallaa oofuu osoo hin ta'in waan namni dubbatu tokko qajeeluma dubbatu wayya. Ani dubbii dabsuufis osoo hin taane gamasas deebisuuf osoo hin taane dhimma biraatiif osoo hin taane dubbii maal afaanii barbaanna kun akkuma dura nagaan dubbannu nagaumaan si gaafadha. Amma fakkeenyaaf namni gaafa kongiraatiishin jedhee gammadee wanna jedhee gammachuu namaatiif yaa'u inni akkuma nama kamiituttuu qabadhee dhiyaadha. Haa ta'u malee dhiyaatu isa waan nagashuun qabu. Sa'aatii kaafatee jira. Si gammada nadaggeeffadha si gammadanii si gammaduu dhiisanii isa waan nagalchuun qabu sa'aatii sirraa kaasuu dhiisee waan nagalchuun qabu sa'aatii tokko si kenne maal fidinaan jette eenyudhaan monii ta'anii jettaan jettaa miti saachaa miti kun saachaadhaan nama tokko miti eenyudha kan monii ta'e miti akkam sirraa kaasee kaafatu baatee maattu nagalchee akkam nagalchaa sa'aatii sirraa kaasee warroota kaafatee firmaataa hin turre nuti. Isa immoo daqiiqeessaan gaafadhu kwa maal lagashireen keessaan ka gaafadhu si uma bari eenyuun gaafadha reechima gaafadha malee maaliifan maamna gaafattaan maanniyan an sagantaa baasuu sheerii gochuu sa'aatii tokko sa'aatii lama daqiiqaa walakkaa isinii kennu malee maanni ga'een koo sa'aatii sirraa kaasee deennaqee qaddaan. Seeran dura ati qabattee deemaattuun akkasiin si beekaaf si gaafadhe kaa. La amma dhiisee jira bar amma sa'aatii kaafatee dhiisee waan nagalchuun qabu ana dhimma keessan hojjettu dhimma koo miti anaaf hojjettu ofii keessaniif hojjettu miti maal nagalchaan. Amma kanaafitu ana monii taatee. Amma dhiisee jira kanaafuu dhiisee. Ilalaan amma dhiisee jira jette amma dhiisuu kee quban qabu an akka duraa san se'ee si gaafadhee dhiisuu kee quban qabu ture erga dhiiftee jiraatte an akka dhiiftee akka duraa san se'ee si gaafadhee dhiifama ishii gaafatu. Okay haa ta'u saniyyummoo ijoolleen akka dhadhu jetteetta anatu borii sa'aatii 2-3 akka duraanii kanitti sa'aatii 24 yookaan immoo sa'aatii 7-8 waraabbattu isteeppii lammaffaatti yoo si qabeedha sa'aatii sirraa kaasedha kana monii taate monii si deebisee jira sa'aatii 2-3 ijoolleen si fayyarmaatu itti si himaa bori laallee sin hin jenneen maa amma dhufte keessaan naqeetta sittin himneen natti mi borii sin jedhee sa'aatii 2-3 ijoolleen si fayyarmaatu hin jenneen sagaleen koon jira ragaadhaaf. Baga sirraa kaase ammayyuu ganaa sirraa kaasa bar ganaa sirraa fuffunaan. Kado. Ate gas wah. Halo. Nema desa tu kayu mak hati nema na. Gana sirraa funaana gana maal jechuu keeti? Kado. Frank. Wallahi jabatetti deebisa. Nande wallahi di pamalle nangot yeroo gaafadhe gaddis bilookina goote wallahi bilookina goote gaaftu yaa rabbi rankina dinitti barreessa bilookina goote jirti dhugaa rabbi maasha maqaa ishee ture malee Rabbi numande salpadeka. Garuu isheen tale naa jette wala video kana gadi niisu. Inumaan qabadheen see har'a. Inumaan qabadheen see lakono na bilootte jirti. Si keenya addo kado. Miskinati yamboose fakkaata dhugaa Rabbi. Wii ene fikir boonseen oolle dhugaa Rabbi. WhatsApp on share hode ko WhatsApp ni nage iran ki daga nabi login sai no da sarras wallahi fa yo ka online rabate
yookaan biloogii nagooti. Yaa rabbi keessatti narga ka'ee barbaada jaarsummaadhaan. Wallaahi sabee sagalee itti qabeeyyan. Itti jirta sababa dubbii barbaadduuf. Ijoolleen dhugumaafni hin hirmaanneef nama 20 wayii 20 akkas hirmaatee fi garuu kan see bichaa miti hundumatu hirmaachaa oollee har'a ijoolleen yeroo tokko bichaa mana Faatumaatti guutee ture isayyuu dheekkamtee Faatumaa fidde malee ijoolleen dhugumaanii jalatti hirmaachaan turre ani piraankii gochuuf jedhee dubbiitti fide akkasii suniin jedhaa kabajamtootaaf jaallatamtoota keenya yoo isheen dhiifamnaa gootee piraankii kana gadhiifadhu naan jette amma onlaayinii irra jirtu isa tokkonis daqiiqa kanatti immoo bilookii nagooti jedhee yaadu inshaallah meenan laala yoo bilookii nagoote araarfadhee mafidaa ka'a balleessaa kana waan ta'eef akkasi kadoo keenya yoo viidiyoo kana laalta dhiifamnaa godhisin jedha piraankii gochuuf malee yoo saatii sirraa kaasee yoo ijoolleen si hirmaachuu baatte itti dheekkamuuni loluuni anarra jira waan ta'eef homaa rakkinan qabuu si sirreessinaati ijoollee sumarraa nu baddalaa isiniif jedhee lolamaayyuu waan jechaa jirti isiniif jedhee lolama assalaamu alaikum jechaa tokko sagalee itti qaba goddanyaa isheetti akkasii yoo isheen natti aarte gadi dhiisu isheen na aartu ta'ee gadhiifadhu naan jette immoo gadhiifadhaa miskiin ammoo sinatti fakkaata wallaahi qee barbaade araarfachuu